Guddaa galatoomaa. Oromoon tokko ta'ee mirga isaa kabachiifachuudhaaf biyya laggee wagii Oromiyaa, biyya jaallatanii Oromiyaa, biyya baaroo tumsaa Oromiyaa, biyya caalu hundeessaa Qeerroon Oromoo hawaasni Oromoo ta'ee lammumti Itoophiyaa guutummaatti beersaboochi sabab sablammiin 86 jedhanii baga gammaddan Oromoon gammachuu isaa irra dursa garuu Itoophiyaan guutuun baga gammaddani maaliif yoo jette Itoophiyaan guutuun baga gammaddan maaf jette yoo jette yeroo Itoophiyaan nagaa dhabdee keessattuu guyyaa darbeen kanatti amma gawwanaa gaan dhaabanne kaaba Itoophiyaa irratti lolli banamee wal waraansi hamaan godhamee jiru sun dhaabatee karaa Oromootiin immoo nagaan dhabee jeequmsaa Itoophiyaan Oromiyaan jiraachuu malee jiraachuunis rakkoo waan ta'e jennaan kana keessa lola kana keessa miskiinaaf rakkataa beela'aa kan karaarra buluu fi kan mana hin qabne kan godoo keessa bulu hedduun miidhamaa jira walaa Amaaraa walaa Tigiree saba kamiinuu haa ta'u. Hikamuun Jawaar Muhammad kun muumichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guddaa galatoomaa siyaasni kun karaa nagaatiin akka furamuuf karaa tasgabbiitiin karaa nageenyaatiin akka furamuuf afaan qawwee dhaabatee hidhamtoota siyaasaa kana hiikuun guddaa galatoomaa. Wannan jechuu barbaadu wannan lammiin Itoophiyaa hundi keessanii baga gammaddan jedhee fi kana keessa tarii kan yoo furmaata argate Oromoo fi Itoophiyaa jidduun jiru kun furame Itoophiyaan nagaan argachuun si waan murteessaadha. Egaa mee tugama haasaa kiyyaatti dabarfatiin qeerroon Oromoo kan bahaa fi dhiyaa jirtan hundi keessanuu baga gammaddan. Viidiyoo wayii kan isin agarsiisu jira. Mee viidiyoo sana ilaalleetii haasawaa jirutti deebiname haasawaa waan ajaa'ibaati kaleessa hiikamuu Jawaar Muhammad irratti qeerroon adda addaa mee ijoollee wayii isin agarsiisa. Ajaa'ibati. Kenne waan ajaa'ibaati. Ijoolleen mana hidhaa Suudii kee jiranu yeroo kafa fayyaan utuu lubbuun jiranu kafa namanii feestaalii uffatanii jiranutti hidhamuu hiikamuu Jawaar Muhammad yookaan hidhamtoonni farmattoonni mirgaa yoo hiikamuu dhagahan Allahu Akbariin simatanii Allahu Akbar jedhu mana hidhaa keessa fiiganii feestaalii uffatanii yeroodhuma qullaa beela'aa jiran kanatti ajaa'iba kunis. Egaa kabajamtoota obboleewwan kiyyaa wanni nuuf galuu qabu kanarratti gammachuun guddaan daangaa darbes rakkoo fida gammachuu yoo daangaa darbes rakkoo fida daangaa darbine gammaduun qabnu wanni isiniif galuu qabu isin Hacaaluu Hundeessaa nyaattee beelaatee jirti ammas warri siyaasaa kun hiikamanii eegumsa guddaa gochuuniif gaariidha haa ta'u malee ergaa Hacaaluu Hundeessaa du'e asitti nageenyi Oromiyaa keessaa nagaa dhabee erganaa Jawaar Muhammad kunis hidhamee erganaa Itoophiyaa nagaan arganne haga uwwanaatti amma nagaa argachuuf murtee nagaa argachuuf inshallah jenneeti kan yaadameen hidhamtoonni siyaasaa kun baasan nagaa argachuuf ammas nagaa in argatti jennee yaadna maaliif Itoophiyaan guutuun akkasiin nagaa argattu feena nuti maal yoo jettanii miskiina hedduun miidhamaa rakkataa hedduu beela'aa hedduun miidhamaa kana keessa sababa kanarraan kan ka'e kan Itoophiyaan kumni dhibbitti lakkaa'amu biyya Mamlakatul Arabiyyii Suudiyaa keessatti mana hidhaatti hafanii haga uwwanaatti rakkachaa jiranu sababa rakkoo Itoophiyaa kanarraan kan ka'e. Lolli kaaba Itoophiyaatti ka'e kunis walwaraansi ka'e kun walwaraansa hamaa nama kuma dhibba meeqa fixeedha. Miskiinaa fi kanneen lolaaf of qopheessan ta'e kan mana hedduutu barbadaa'e illikii sana keessa. Haa ta'u malee kan sababa sanaan nagaa wal ajjeese hedduu jira. Nama hedduu wal dhabe haadhaa fi ilma wal dhabe abbaaf ilma wal dhabe siyaasaan waan nama hin goone hin qabdu. Siyaasaan abbaanii fi ilmoon waan garaa masalan
kun gama tokko garee kun gama tokko garee abbaa filma wal achitti wal ajjeesu. Siyaasaan abbaa filma wal ajjeessifti. Siyaasa kana keessa hedduu rakkoo fiddi siyaasaan. Kanaafuu siyaasni dhaabbatee karaa nagaadhaan furamuudhaaf mootummaan Itoophiyaa kaleessa hidhamtoota siyaasaa guutummaatti gadhiisee jira jechuun ni danda'ama. Egaa obboleewwan kiyyaa namoota mana hidhaa keessa turan warra dararraa adda addaa keessa turan akka isaan hiikamaniif akka isaan maatii isaaniitti dabalamaniif akka isaan isinitti dabalamaniif uummata qabsoo gochaa tureetiif nagaa isin gaafadhee galata isinii galchuu duwwaadhaa galanni keessan guddaa galatoomaa. Sabni tokko ta'ee sabni wal dhaga'u sabni gamtaa qabu yoomiyyuu alagaa jala hin jilbeenfatu. Uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf alagaa jala cabee kan inni ture gamtaa har'a qabu kana sababii hin qabneef ture. Har'a garuu Rabbiif galanni haa ga'u. Oromoon tokko ta'ee mirga isaa kabachiifachuudhaaf yeroo inni itti ga'e sababii ta'eef ammallee kana keessatti namooti qooda fudhatan hundumti keessan galanni keessan hin badin galatoomaan isiniin jedha. Naamusa amma qabnu kanan wallaga'uu amma qabnu kanan jaalala amma qabnu kanan tokkummaa amma qabnu kanan itti haafuufnu. Amma yeroon isaa yeroo itti wal qoodan miti. Yeroo itti siyaasaan adda wal baasan miti. Yeroo itti paartiidhaan adda wal qoodan miti. Yeroo itti amantaan wal qoodan miti. Amma yeroo itti tokko ta'anii kaanii mirga ofiif qabsaa'anidha. Kanaatiif ammallee qabsoo guddaatu fuula keenya dura jira. Qabsoo baay'eetu jira. Qabsoon kanaan waan raawwate isinitti hin fakkaatin. Qabsoo inni guddaan ammallee fuula keenya dura jira. Kana caalaa walitti haasa'uudhaaf walii wajjin haasa'uudhaaf yeroo baay'ee qaban gara fuulduraatti akkuma nagaadhaan dhuftani nagaadhaan qeeqeessanitti gala. Amari katille yeroo tokko enna interview godhaniif tokko namni dhageettanii jirtan natti fakkaate hidhaa dhaabanii amma dura Amarikaa dhaqan.